gaafanni dirree keessa jiru tapha injifachuun Man Cityidhaaf baay'ee salphaadha. Yereen isaan goolii hedduu galchuuf qabanis daran olaanaadha. Taphata kam caalaatti iji deeggartoota kilabichaa dirree keessatti isa arguuf dheebochaa tureera. Inni taphattoota sarara gidduu akka addunyaatti dhiibbaa guddaa uuman keessaa tokkodha. Waggootaaf walitti aansee Man Cityn akka garaasaa irra deddeebiin Premier League Englandin olaantummaa gonfatu carraaqiin urjii kana taphata kam caalaatiif kan mul'atu. Bara darbee Man Cityn waltajjilee akka FA Cup, Premier League fi Champions League injifannoo gonfatu carraawwan goolii ta'uu danda'an 137 dhumuun taphata kam caalaatti gahee guddaa kan taphate. Dachiin Belgium kan biqilchite hojii warra Citizens Kevin De Bruyne ture. Bara dorgommii baranaanis Man Cityn tapha baniinsaan Burnley waliin osoo taphachaa jiru miidhamaan gaafan dirree keessaa bahu Kevin malee Man Cityn akkamiin gaaffiin jedhu bal'inaan dhagahamaa ture. Dhugaadha, isa malee imaluun Man Citytti ulfaatee ture. Walakkaa bara dorgommichaas isa malee dabarsuuf dirqame. Garuu yeroo murteessaa fi barbaachisaa ta'etti miidhama irraa bayyanatee Kevin dirree keessatti arguun maatii Citizensiif gammachuu addaa ture. Amma kilabichaaf murteessaa akka ta'e Kevin tapha torbee darbe Man City Newcastle United waliin taasise irratti jijjiirame gara dirree seenuun mul'ise. Kilabni isaa Man Cityn hammam qoramus qabxii 3 milkeeffatee akka bahu gahee olaanaa taphate.